daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork waa'ee dhimma Israa'elii fi Filisxeem irratti gaafii tokko mee haa kaafnu. Filisxeemiin eenyutu dhuunfate? Gaafiin kun tarii deebiin isaa sammuu keenya keessa waan jiruuf kallattiinis Israa'el waan ta'eef waan ajaa'ibaa sitti fakkaachuu isaa shakkii hin qabu. Tarii Israa'el waliin Ameerikaas itti dabaluu ni danda'ama. Kana xiqqoo adda ta'een yaada mee isiniif haa ibsu. Israa'el maaliif hin dhaabbanne? Biyya kamiyyuu Israa'el waggoota dhiyoo asitti ajjeechaa guddaa namoota nagaa irratti raawwachuu irraa dhoorkuu akka hin dandeenye hundi keenya burjaaja'ee ilaalle. Israa'el biyyoota ajjeechaa kana dhaabuu danda'an qabattee jirti ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf yeroon barreeffamicha barreessus amantaa koo ture. Haa ta'u malee mariin hayyuu seenaa fi falaasama Piroofeesar Taahisiin Gurgur waliin godhe ilaalcha dhimmicha irratti qabu jijjiire. Fakkeenyaaf Ameerikaan, Biriteen fi Faransaay mana maree nageenyaa keessatti Israa'el cinaa haa jennu, Raashiyaa fi Chaayinaan maaliif homaa gochuu hin dandeenye? Fakkeenyaaf Raashiyaan naannoo qilleensaa Siiriyaa keessa jiru to'atti, garuu Israa'el Damaskoo irratti boombii akka darbuuf itti fayyadamtu hayyamti. Gaafii kana yeroon irra deebi'ee dubbadhu haala adda ta'een yaadna. Biyyoonni miseensa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhuguma Israa'el dhaabuu barbaadu? Deebiin isaa lakki natti fakkaata. Sababni isaas sirna malaamaltummaa idil addunyaa dantaa waliinii irratti hundaa'e keessa jira. Gaazaan fakkeenya duguuggaa sanyii isa jalqabaa miti. Sadarkaa idil addunyaatti waan Gaazaa keessatti ta'aa jiru irratti deebii bal'aan kennamaa jira. Sababni isaas ajjeechaa fi duguuggaan sanyii achitti raawwatamu addunyaa guutuu fuulduratti kallattiin kan tamsa'u waan ta'eef sababa kanaafis Israa'el balaaleffatamaa jirti. Raashiyaan haala wal fakkaatuun Afgaanistaan, Cheecheniyaa, Joorjiyaa dhumarratti Yuukireen keessattis namoota nagaa ajjeestee jirti. Ameerikaan Iraaq keessatti namoota miiliyoona 1 ajjeestee, Afgaanistaan gara bara dhageettii kan deebiste yoo ta'u, Faransaay Ruwaandaa keessatti namoota 800,000 fi Aljeeriyaa keessatti musliimota miiliyoona 1 ajjeesuuf itti gaafatamummaa fudhattee osoo namni gidduu hin seenne, Biriteen Eeshiyaa fi Baha Afrikaa keessatti yakka dhala namaa irratti raawwattee namni tokkollee osoo homaa hin dubbatin, Chaayinaan lubbuu Turkestaan bahaa irratti miidhaa geessiftee Taayilaandii gola jirti. Taayilaand gooluu isii irratti taateewwan kana hundaa gidduutti manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii maal hojjechaa jira jettanii yaaddu? Qajeelfamni bu'uura yakkaa koo hin qeeqin, ani kan kee hin qeequ kan jedhu fakkaata. Israa'el komachuu fi lubbuu isaanii baraaruu hin qabna. Kanaaf xiyyeeffannaa kennuu kan qabnu maaliifi? Sababni isaas rakkoon kun Israa'el qofa irratti kan daangeffame osoo hin taane tumsa walootiin yakkoonni gurguddoon raawwatamaa jiru. Sirna walta'iinsaan yakka raawwachuuf hojjetu kan jiru yoo ta'u, wirtuun sirna kanaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanidha. Innis utubaa sirna haqaa hin qabne addunyaa fi minjaala murtee lolaa faayidaa fi jal'ina addunyaa guututti uumamu hundaaf Israa'el dhuunfachuu fi haleellaa ishee
naannicha keessatti raawwattu yoo dhaabde dhiibbaa fi humni Ameerikaa, Biriteen, Raashiyaa, Chaayinaa fi Faransaay naannicha keessatti qaban ni hir'ata moo ni dabala jettanii yaaddu? Duubatti deebi'aa biyyoonni kun kana ni barbaadu lakki dhuunfachuu fi shororkeessummaan Israa'el madda rakkoolee baha giddugaleessaa hundaati. Humnoonni gurguddoon naannoo walxaxaa kana irra fayyadamoo ta'u. Israa'el jechuun bu'aa diinagdee jechuudha. Israa'el Filisxiin qabachuu itti fuftee Sooriyaa, Libaanosii fi Iraan irratti haleellaa banuun naannicha keessatti wal dhabdeen dabalaa jira. Biyyoonni ollaa kanaa akka balaatti ilaalu hidhannoo itti fufaniiru. Akkasumas humnoota gurguddoo waliin tumsa siyaasaa uumuun barbaachisaa ta'uu itti dhaga'ama. Bara 2023 Ameerikaan meeshaa waraanaa waliigalaa addunyaa irraa ergitee keessaa dhibbantaan 40, Raashiyaan dhibbantaa 16, Faransaay dhibbantaa 11, Chaayinaan dhibbantaa 5.2 itti aansitee jirti. Biyyoonni Arabaa 9 meeshaa waraanaa biyya alaa galchuun biyyoota addunyaa gurguddoo keessaa sadarkaa olaanaa kan qaban yoo ta'u, meeshaa waraanaa Israa'el kana akka balaa isaaniitti ilaalan Iraan, Sooriyaa, Iraaq, Libaanosii fi Misiriin meeshaa waraanaa Raashiyaa fi Chaayinaa irraa galchuu irratti hirkattu. Kunis buufata waraanaa hundeessuun waliigaltee daldalaa akka xumuramuu fi gamtaa siyaasaa akka uumu taasisa. Rakkoon Israa'elii xumuramee haa jennu. Sababoonni humnoonni gurguddoon meeshaa waraanaa akka gurguran, buufata waraanaa akka hundeessan, doonii waraanaa isaanii gara bishaan Meeditiraaniyaatti yookaan galaana Meeditiraaniyaatti akka fidan taasisan maali? Biyyoonni baha giddugaleessaa fi kaaba Afrikaa baajata isaanii industirii waraanaa dhiisanii barnoota bu'uuraalee misoomaa fi diinagdee irratti akka baasan yoo tilmaamne mul'anni guutumatti adda ta'e ni mul'ata. Garuu kana nama dhiibu mootummoonni biyyoota Islaamaa kanaa akkas hin fedhan. Caasaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jijjiiramuu qaba. Wanti ani cimsee ibsuu barbaadu Israa'el gama yakka kanaa qofa ta'uu isheeti. Yakkamaadha garuu yakka kana keessatti michoota qabdi. Biyyoonni miseensa mana maree nageenyaa 5 yakka kana keessatti michuudha. Akkasumas wantoota bu'uuraa ta'an keessaa tokko kan sirna malaammaltummaa addunyaa kanarra jiru. Sirna kun yoo hin jijjiiramne fayyadamni dhuunfachuu fi duguuggaan sanyii guutuu addunyaa irratti Turkistaan bahaa irraa kaasee hanga Boosniyaatti, Falasxiinii irraa kaasee hanga Cheechiniyaatti, Riippiibilika Giddugaleessa Afrikaa irraa hanga Aljeeriyaatti itti fufa. Amma xiyyeeffannoo keenya gara sirna faayidaa irraa oolchuu kana hundaa fi miseensota isaa keessa jiran hundatti garagalchuu qabna. Filisxeen hubannoo addunyaa dammaqsitee bakka namni qalbii qabu hundi jal'ina duraa dhaabbatee dargaggoonni yuunivarsiitii keessatti fincilan. Garuu kaayyoo keenya kan yakkamtoota hundaa adabuu ta'e dagachuu hin qabnu. Filisxiin Israa'elii fi biyyoota 5 koloneeffatamte ta'uu hin dagatinaa.